Baddee hadden isinitti himaan Badrii Yusufi. Marii Naayiroobitti taa'ameen humnoonni alaa Tigraay keessaa akka ba'an waliif galamee jira. Raayyaa ittisa biyyaa malee humnoonni alaa kamuu naannoo Tigraay keessaa akka bayan marii guyyoota 5f Keeniyaa Naayiroobitti geggeeffameen qondaaltonni waraana mootummaa Itoophiyaa fi TPLF walii galteerra gahanii jiru. Humnoota TPLF hidhachiise hidhannoo hiikkachiisuu fi akkaataa waliigalteen Piretooriyaa guutummatti hojirraa oolurratti waliigalamee jira. Akkaataa waliigaltee Piretooriyaatti hidhattoonni Tigraay guyyoota 30 keessatti hidhannoo ni hiikkatu. Humnoonni TPLF osoo waraanni Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa kumni hedduun Tigraay keessa jiranii hidhannoo hiikkachuun akkamiin yaadama yaada jedhu kaasanii turan. Garuu qondaaltonni waraanaa Biraanuu Juulaa fi Taaddasee Warradee waraanni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessaa akka ba'an Naayiroobii irratti waliigalteerra gahanii jiru. Garuu hidhannoo hiikkachuu fi humnoonni eeraman Tigraay keessaa bahuun wal faana akka raawwataman waliif galamee jira jedhame. Humnoonni naannoo Amaaraa fi waraanni Eertiraa raayyaa ittisa biyyaa cinaa goruun yakkoota fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa hamaa Tigraay keessatti raawwatan jechuun himatamanii jiru. Waliigalteen qondaalli waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi kan TPLF Jeneraal Taaddasaa Warradee bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa argamanitti waliigaltee mallatteessanii jiru. Akkaataa keeyyata waliigaltichaa 6 jalatti tumameen sadaasa 15 bara 2022 irraa eegalee hidhattoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuun ajajoonni isaanii ibsa ni laatu. Duula hidhannoo hiikkachiisuu kana koreen waloo karoora hojirra oolmaa meeshaa waraanaa hiikkachiisu kan qaamolee lameenii fi gamtaa Afrikaa irraa hundeeffamantu raawwachiisa. Olola waliigaltee miidhuu irraaf qusachuu fi qaamoleen lameen waliigaltee guutummaatti hojirra oolchuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo hunda akka fudhatan waliigalamee ture. Erga waliigalteen mallatteeffamee gargaarsi namoomaa Tigraay seenaa jira jedha mootummaan Itoophiyaa. Garuu TPLF deeggarsi namoomaa hanga ammatti Tigraay dhaqqabe hin jiru jechuun waakkataa jira. Dubbiin Ambaasaadder Ridwaan Huseen naannoon Tigraay dhibbantaan 70 raayyaa ittisa biyyaa jala jirtii jedhan humnoota TPLF dheekkamsiisee jira tibba dabre kana. Ambaasaadder Ridwaan Huseen sadaasa 11 bara 2022 barreeffama fuula Tiwiitara isaa irratti maxxanseen naannoon Tigraay dhibbantaan 70 raayyaa ittisa biyyaa jala jirtii jedhan gargaarsi akkuma yeroo duratti seenaa jira. Konkolaataan nyaataa fe'umsaa 35f kan qorichaa 3 shiree gayan jechuun barreessan Ridwaan Huseen. Kana malees balaliin ni hayyamamaa jedhan tajaajiloonni deebi'anii walitti hidhamaa jiru. Waliigaltichi tajaajila guddisuuf carraa uumuu qofaa jedhan faallaa kanaa dubbatan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ajaansi Firaansi Pireesitti yeroo dubbatan kun oduu sobaati deeggarsi namoomaa Tigraay seene hin jiru jedhan. Uummanni Tigraay ammas waan afaanitti deeffatu dhabee rakkoo cimaa keessa jiraachuu aangawoonni TPLF himataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa jaarmaya qaamolee hidhatanii sosso'an gara jireenya idileetti deebisu hundeessee jira. Manni maree ministeerotaa dhiheenya kana dambii komishinii haaromsa biyyaalessaa hundeessuuf qophaa'e irratti erga mari'ateen booda raggaasee jira. Waajjirri ministeera muummee ibsaa dhiheenya kana baaseen wanni komishiniin kun hundeeffameef walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii garagaratti taasifamaa jiru dhaabuu fi mootummaan Itoophiyaa TPLF waliin waldhibdee siyaasaa jabaa keessa seene mariin xumuree humnoota gaaffii siyaasaa jabaa qaban warra akka waraana bilisummaa Oromoo fa'aa waliin afaan qawweetiin yeroo dubbataa jirutti jaarmaya qaamota hidhatanii sosso'an gara jireenya idileetti deebisuu jedhu kana hundeessuu ifa godhe. Akka mootummaan jedhutti humnoonni ijaaramanii sosso'an hidhannoo hiikkatanii karaa nagayaatiin hawaasatti akka makamanii fi jireenya nagayaa qabu akka jiraatan gochuuf komishiniin kun hundaa'e. Itoophiyaa keessa qaamoleen meeshaa waraanaa hidhatanii sosso'an hedduun ni jiru. Garuu kan akka waraana bilisummaa Oromoo gaaffii yeroo dheeraa qabu akeeka ifaa fi galii bilisummaa gayuuf gurmaa'ee mootummaaf sodaachisaa ta'e hin jiru. Akka amma mootummaan Itoophiyaa salphisee hidhannoo hiikkadhu gara jireenya idileetti deebi'e jedhu kanatti humni waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo qabatee jiru dhiisee yeroo takkatti hidhannoon hiikkata abdiin jedhu baay'ee dhiphaadha. Paarlamaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoof TPLF shororkeessaadha jechuun amma dura himatee ture. TPLF osoo labsiin shororkeessummaarraan kaafamin mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessee jira. Garuu humnoota bilisummaaf qabsoo goonaa jedhan warra akka waraana bilisummaa Oromoo fi sochii uummata Gaambeellaa waliin rakkoo jiru mariin furuu fi dhiisuu wanni mootummaan Itoophiyaa dubbataa jiru hin jiru.
Erga dilbata dabre waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee seenee sa'aatiilee muraasa booda gadhiisee baheen booda humnoonni mootummaa namoota nagaa hedduu ajjeesuu maddeen gabaasanii jiru. Magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa Torbaa bakka Burqaa Jaatoo jedhamtutti obboloota lama bakka tokkotti humnoonni mootummaa ajjeesanii jiru. Abbaan ijoollee ajjeefamanii Iyyoobii fi Feenet obbo Alamaayyoo Taaffasaa ilmaan isaanii badii tokko malee mana jireenya isaanii keessatti itti dhukaafamee ajjeefamu BBCtti himanii jiru. Ilmi isaanii ajjeefame Iyyoob dargaggeessa ganna 27 yeroo ta'u Feenet ammoo shamarree waggaa 16ti humnoota mootummaatiin kan ajjeefamte. Maatiin namoonni jalaa ajjeefaman humnoonni mootummaa ta'ee jedhanii rasaasa dhukaasuun namoota nagaa akka ajjeesan himu. Mootummaan Itoophiyaa himata namoonni maatiin jalaa ajjeefamanii kanarratti deebisaa laateen qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo magaalaa weeraratti maaddee humnoota mootummaa fi hidhamtoota hiikus maddeen gabaasanii jiru. Erga kana raawwatanii booda magaalaa gadhiisanii bahan. Yeroo dhukaasni banametti ilmi isaanii ajjeefame kutaa hirribaa seenuu kan himan obbo Alamaayyoon intalti isaanii Feenet ajjeefamtes ceetee bira seenuudha kan dubbatan. Boodarra daa'imni xiqqoon bira yeroo seentu booyuu eegalte. Ijoollee ajjeefamte argus dubbatanii jiru. Qaamni mootummaa ajjechaa kana raawwate gaafatama fudhateen qabu. Kan dhufee ilmaan isaa akkamitti akka ajjeefamanis gaafate akka hin jirre obbo Alamaayoon maddeen oduutti himanii jiru. Ilmi isaanii ajjeefame Iyyoob digirii lammaffaa xumuruuf gara alaa bahuuf akka turellee himanii jiru. Intalti isaanii Feenet ammoo kutaa 8ffarraa qabxii olaanaa fiduun gara kutaa 9ffaatti dabruu himan. Abbaan ijoollee isaanii abdiif eeggatan bakka takkatti dhaban obbo Alamaayyoo Taaffasaa lixa Oromiyaa keessatti namoonni nagaa sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduu fi naannawa sochii isatti ajjeefamuun kun isa duraatii miti. Roobii Dabres Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu magaalaa Mandii keessatti haleellaa durooniin lammiileen nagaa ajjeefamuun ni yaadatama. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa haleellaa saniin namoonni nagaan ajjeefamne ABO shanee malee jedhu. Garuu jiraattonni haleellaa saniin kan ajjeefame namoota nagaati jechuun maddeen oduutti himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo maqaa Cibraa Elemoo Qilxuutiin baha Oromiyaa keessa sossoo'u humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuu himate. Akka humni naannicha keessa sossoo'u jedhutti sadaasa 7 bara 2022 Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Sheekh Adam keessatti haxxee hidhee humnoota mootummaa haleeluun namoota 8 battalatti ajjeesuun kanneen biraa hedduus madeessuu himate. Tarkaanfii kanaan meeshaa bireenii tokkoo fi meeshaalee waraanaa biraa kan boojii yeroo ta'u akkasuma konkolaataa humna addaa tokkos barbadeessu waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa sossoo'u oduu injifannoo isaatiin himatee jira. Gama biraatiin miseensonni humna addaa dhalootan Arsii Shaashamannee ta'an humna addaa naannoo Oromiyaatiin ajjeefamuun reeffi isaanii argamee jira. Humni addaa Oromiyaa nu ganuuf deemtan jechuun dhalattoota Oromoo miseensota isaa turan san erga to'annoo jala oolcheen booda Hallayyatti geessee booda tarkaanfii irratti fudhate. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qindeessine san gammaa daawwattan ture nu hordofuu keessaniif ulfaadhaan